Waaqayyootti guddaan gammada. Waaqayyoon guddaan galateeffadha. Namoota yeroo dheeraa gargar baane deemsisee fidee walloo agarsiise. Kanaaf galanni koo Waaqayyoof guddaadha. Firoo tokko har'a yeroo mana kana keessa teessan akkaataa isinitti akkasii yaaddan ani barbaadu akkasiidha. Nama Waaqayyo oolmaa guddaa ooleef, nama Waaqayyo gargaarsa guddaa gargaare, nama Waaqayyo harka qabe, nama Waaqayyo baate, nama Waaqayyo ceesise, nama Waaqayyo bita isaa dhaabate, mirga isaa dhaabate akka ta'etti akkasii yaaddan barbaada. Akkana jedhe Daawit gaaficha. Waaqayyoon yeroo hundumaa jedhe fuula koo durattan ilaalaa jedhe. Inni mirga koo sababa ta'eef jedhe. Ani raafamu jedhe. Warra Waaqayyo mirga keessan dhaabbateedha. Warra Waaqayyo oolmaa isinii ooleedha. Ishii kanan dagatina akkana jedha. Erga Phaawulos gara warra Tasalonqee boqonnaa 5 lakkoofsa 16 hanga 18 isa jiruun dubbisa. Erga Phaawulos dhaggeeffadhaa. Isin ani nan dubbisa. An jarjareen dubbisa. Isin sagalichuma yoo barbaaddan qabattu dafeen dubbadha. Isin silaa yeroo nama allaattanii tokko biyya keenyaa ta'e rakkinaan qabu baadiyyaa walakkaa gaafadhannu jaarsumatu ka'ee harrangaa yoo jenne pulpitii dhiifnee deemna malee namni hin dhaabu. Kanaaf akkan isin nuffiseef netti dafeen dubbadha. Tasalonqee isa duraan jedhe boqonnaan 5 lakkoofsi 16 hanga 18 akkana jedha. Yeroo hundumaa gammadaa jedha. Mee ameen jedha. Yeroo hundumaa gammadaa. Kadhata keessan ittuma fufaa malee hin dhiisinaa. Waan hundumaatti Waaqayyoon galateeffadhaa. Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus kana gochuu keessan ni fedha. Yeroo hundumaa gammadaa. Yeroottis yeroo malee ganamas gammadaa. Galgalas gammadaa. Gannas gammadaa. Bonas gammadaa. Yeroo ol kaatanis gammadaa. Yeroo gadi buutanis gammadaa. Yeroo isiniif ta'us gammadaa. Yeroo isinii ta'uu dhiisuttis gammadaa. Yesus Kristos Waaqayyo karaa Kristos kan inni fedhu waan biraas irra hin jiru ishii kana duwwaadha jedhe. Kanaaf jedhe ittuma fufaa malee hin dhiisinaa kadhannaa keessan erga jedhe waan hundumaatti Waaqayyoon galateeffadhaa. Waan hundumaatti. Dubbii jabduun addana jirti. Sagaleen kun akka qorannoo sirna macaafa qulqulluutti deebi'ee dhufu Yesuus Kiristoosin waan dubbatudha tokko. Lammata practical theology ittiin jedhama. Theology sirna waaqeffannaa sirna maal jedhama sirna malakootiin kuni isa dhugaa isa qabatamaa isa practical isa qabeenya isa jireenyaan mul'asanidha kan inni jedhamu. Kanaaf maal jedha waan hundumaatti Waaqayyoon galateeffadhaa jedha. Wantitti Waaqayyoon irratti gunguman tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Sababiin irratti Waaqayyootti duddagatanii tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Hubadhaa laalaa. Waa'ee waan hundumaaf Waaqayyoon galateeffadhaa hin jenne hin dogoggorinaa ba'aa akka inni isinitti hin taanetti. Waa'ee waan hundumaaf namni tokko makiinaadhaan galagalee sababa du'eef Waaqayyoon galateeffadhaa hin jenne. Beeloftanii dararamtanii isaa barakattaniif Waaqayyoon galateeffadhaa hin jenne. Gidiraan isin mudatee sababa kuftaniif Waaqayyoon galateeffadhaa hin jenne. Garuu akkana jedhe. Waan hundumaatti afaan Ingilizii isaa akka jedha. Waan hundumaa keessatti Waaqayyoon galateeffadhaa. Haala kam keessatti iyyuu Waaqayyoon galateeffadhaa. Kanaaf non conditionally jechaadha kun. Yoon mana kana keessatti waa dubbadhe na of kalchaa namni waan natti mee miti waan Waaqayyoon natti mee isinitti himaa. Walla geenyeerraa kanaaf namatu waatti mee kan jenne. Kanaaf firoo tokko jireenya kam keessayyuu ta'ame haala kam keessayyuu ta'ame Waaqayyoon galateeffachuu duwwaatu namarraa eegama. Faarsaa Daawit 107 lakkoofsa 1 yeroo dubbiftan akkana jedha. Waaqayyo gaarii waan ta'eef gaarummaan isaas bara baraan waan jiraatuuf isa duwwaadhaaf galata galchaa jedha. Waaqayyo gaarii waan ta'eef gaariin akka Waaqayyo waan hin jirreef gaarummaan isaan kun immoo yeroo nuti qajeelota
yeroo nuti qulqulluu, yeroo nuti waaqayyoo waaqessinu, yeroo nuti waaqayyoon tajaajilu, yeroo nuti fuula waaqayyoo duratti jirru otoo hin ta'in yeroo yakkinus, yeroo irraa fagaannus, yeroo dadhabnus, yeroo mudhuknus inni yeroo hundumaa gaarii waan ta'eef. Gaarummaan isaa kun immoo kan ganna lamaaf ganna sadiitu hin ta'in, kan bara tokkoof kan bara lamaatu hin ta'in, gaarummaan isaa kan bara baraa waan ta'eef waaqayyoof galata galchaa jedhame. Ameen jettu. waaqayyoof galata galchaa. Maaliif jennaan inni bahaa warra baha jiranis fideera jedhe, inni warra lixanis fideera jedhe yoo atti fuftanii dubbifattanii. Inni guyyaa gidiraatti waammatamee jennaan mana qulqullummaa isaa keessa taa'ee dhaga'ee warra gidiraa keessa jiran gargaareera jedhe. Warra yakkan, warra daddarbaan isaanii baay'ee ta'e itti siqee dhiifama godhee araaraan ofitti qabeera jedhe. Guyyaa cabne, guyyaa gatamne, guyyaa banne jennee yaanne inni nutti siqatee nu deebiseera sababa ta'eef waaqayyoon galateeffachuun gaariidha jedhe. Warri beela'an nyaataniiru jedhe, warri dhukkubsatan fayyaniiru jedhe. Inni sagalee isaa ergee warra boolla du'aa keessa jiran fayyiseera. Kanaaf iyyuu jedhe Daawiti, waaqayyoon galateeffadhaa, waaqayyotu gaariidha. Arjummaan isaa, gaarummaan isaaf gargaarsi isaa kan bara baraati jedhe. Mee yaadadhaa achi deebi'aati. Baratti of bartanii kaaftanii yeroo itti ofii keessan akka namaatti bartanii kaastanii hanga har'aatti gaarummaan waaqayyoo bara tokko narraa adda ba'eera kan jedhu jiraachuu danda'a laasin gidduu. Lakki yeroo akkasii na gateera, yeroo akkasii na dhiiseera, yeroo akkasii na miidheera, yeroo akkasii na hanqoccoleera, yeroo akkasii ijaana beera namni jedhu mana kana keessa hin jiraata. Daawit garuu akkasii hin jenne. Gaarummaan isaa kun jedhe xinnummaadhaa kaasee hamma bara baraatti jedhe. Kanaaf saba Israa'eliin gaaf tokko akkana jedhe Waaqayyo ani jedhe gara haadha keetii kaaseen si beeke jedhe. Ijoollummaa keetti hamma gaafati harri baaftutti maalan godhadhe simbaadhaa sin geggeessaa jedhe. Jalqabaa hamma dhuma keetti jedhe. Kanaaf jedha Daawiti gaarummaan Waaqayyoo kan yeroo tokkoof kan yeroo biraa miti, kan bara baraati. Waaqayyoon galateeffadhaa jedha. Kanarraa gaan maal barannaa? Namoonni baay'een, maatii baay'een yeroo galataa, guyyaa galataa, sagantaa galataa jedhanii qopheessu. Macaafni qulqulluun garuu waan akkanaa hin beeku. Dhiifama naa godhaa. Gaafa biyyaa baatan, gaafa diiviin isinii ba'ee, gaafa viizaan isinii rukutame, ashashaa geda'u namni hin jiraa? Hin jiru jedhaa. Hin jiru jedhaan jedhe. Dhugaa miti. Warra akka qoommoo gaafa maatirikii dabartan wallaaltan faan jirtanii? Jirtu. Guyyaa galataa waan jedhuun beeku macaafni qulqulluun. Garuu macaafni keenya waa tokko beeka. Jireenya galataa kan jedhu beeka. Mee ameen jettu? Guyyaan galateeffamee guyyaan waaqayyootti hin galateeffamne hin jiru. Guyyaa waaqayyootti kabajamee guyyaa waaqayyootti hin kabajamne hin jiru. Guyyaatti waaqayyo maqaan isaa dhaadheffamee guyyaatti maqaan isaa hin dhaadheffamne hin jiru. Jireenya namaarraa kan inni barbaadu waaqayyo adda durummaadhaan waa tokko duwwaadha. Galata. Jireenya galataati kan inni barbaadu. Qorontoos 2 dhiifama Qolasaayis 2 6 hanga 7 akkana jedha. Qolasaayis 2 6 hanga 7 akkana jedha. Egaan Kiristoos Yesuus goofticha akkuma fudhattan isatti jiraadhaa. Akkuma barsiifamtan hundee keessan gadi fageeffadhaa. Isatti ijaaramaati amantiin dhaabbadhaa. Galata guute irra dhangala'us isaaf dhiyeessaa jedhe. Ila goofticha akkuma fudhattanitti isatti jiraadhaa. Hundee keessan isarratti gadi fageeffadhaati kana booda isarratti ijaaramaa jedhe. Yeroo gamoo ijaaran beektu ol dheerinni gamoodhaa maalirratti hundaa'a? Gadi fageenya irratti hundaa'a. Mukeetii baay'een amma daandii Finfinnee irra baay'een isaa kan dhaabatu yoo laaltanii uumamumaan hidda baay'ee gad dheereffachuu hin danda'u. Kanaaf yoo heetii hojjaa hamma ta'e ol dheeratee hin galagala. Baay'een isaa yeroo hundumaa akka inni kufu beekamaadha. Maaliif jennaan hundee isaatu baay'ee gadi fagoo miti. Namni ol dheerachuu barbaadu, namni ol guddachuu barbaadu, sadarkaa guddaarra ga'uu kan barbaadu inni jalqaba gochuun irra jiru hundee isaa gadi fageeffachuudha jedhe. Erga hundee isaa gadi fageeffate booda jedhe isa hundee isaa sanarratti achi ol ijaaramaa jedhe. Duuka buutuun Yesuus Kiristoos stationary jireenya dhaabbataa hin qabu. Jireenya guddinaa malee. Jireenya gadadoo hin qabu. Jireenya ol adeemuu malee. Jireenya staagnaantii ta'e hin qabu. Jireenya fuula duratti asii achi adeemu malee. Mallattoon jireenya guddinaa kun jedha Phaawulos.
Mallattoon Kiristoos irratti ijaaramuu kun jedhe. Dhugaadhumaan hundeen keenya Kiristoos irratti gadi fageeffamee jiraachuu isaatiif mallattoon isaa jedha. Galata guutee irra dhangala'u gaafa dhiyeessuu hin danda'amu qofaadha jedhe. Namni tokko afaan isaarraa galatan argitan taanaan, ganama yeroo balu galata naasa'u taanaan, guyyaa galata naasa'u taanaan, sa'aatii booda galata, sa'a dura galata, halkan waarii galata naasa'u taanaan, har'a ganama kana isinittan himaa jireenya isaatu Kiristoos keessatti gadi hin fagaanne. Ijaarsa isaatu Kiristoos irratti hin tolle. Mallattoon Kiristoos irratti ijaaramu waggaatti guyyaa 365. Waggaatti guyyaa 365. Guyyaatti immoo sa'aatii 24 guutuu galata irra guutee dhangala'u Kiristoosiif dhiyeessuudha jedhe. Wallagaa jirraa. Wallagaa jirraa. Badaa namaan deebiftani jedhu warri Minisootaa kuni. Wallagaa jirraa warri dudduubaa. Nama waggaa 22 faa gargar baaniin argaa jira. Jira Yesuus. Qorannaa nama tokko isin barbaachisu baay'isawee. Haasaa manni haasaa ooluun. Vocabulary dhumanni hiriirsaa ooluun yoo laaltanii kun Kiristoos irratti ijaarameera moo ni ijaarame. Yoo ijaarameera ta'e hundeen isaa gadi fagaateera moo gadi hin fagaanne kan jedhu sanarraa baruu dandeessu. Akkana miti yaa warra Qolaasaayis jedheen. Isuma sanatti qabamaa ta'e inni isin jalqaba gochuun isin irra jiru jedhe mee hidda keessan isa keessatti gadi fageeffadhaa jedhe. Kan biraa miti isa irratti ijaaramaa. Mallattoon guddina hafuuraa isin Yesuus Kiristoos irratti ijaaramuun qabummoo kan inni ittiin mul'atu iji isaanii jalqabaa jedhe galata guutee irra dhangala'u isaaf dhiyeessuudhaan jedhe. Jireenya galataa filaalcha galataan qabnu taanaan rakkoon iddoo tokko jira ishee kana naa qabadhaa. Filiphisius 4:6 akkana jedha. Gara tuqaa kootitti deemaa jira. Filiphisius 4:6 akkana jedha. Waan hundumaattedha. Waan hundumaatti kadhataa fi mataan galataa wajjin. Waan hundumaatti kadhataa fi mataan. Namoonni mana kana keessaa yeroo barii waan kadhattan qabdan jirtu. Ani harka Waaqayyoo irraa waan ani eeguun qaba. Mee namni jedhu harka isaa ola qabu. Waan ani irraa eeguun qaba. Waa'ee keessan ta'uu danda'a. Waa'ee maatii keessanii. Waa'ee uummata biyyatti hafee ta'uu danda'a. Waa'ee warra addana jiru. Ani harka Waaqayyoo irraa waan ani eeggadhu qaba. Namni jedhu jira. Akkana jedhe Phaawulos. Waan hundumaatti kadhataa fi mataan galataa wajjin waan isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee waan tokkotti yaaddoo hin qabaatinaa jedhe. Phaawulos asirratti pirinsipilii ni barsiisu maal jedha? Akkaataan itti Waaqayyo irraa waa fudhatanii jedhe. Akkaataan itti karoora fi galmaan geessifatanii jedhe. Akkaataan itti himata ofii Waaqayyo isa jiraataa duratti dhageessifatan tokkittiidha jedhe. Kadhata himu, kadhata kana himatu galataan immoo itti marsanii dhiyeessu jedhe. Kadhata duwwaa nama lafaa oolu Waaqayyo irraa waa dhagaa jettanii yaadina har'a isinittan himaa abdii kutadhaa. Hirmii keessan baafadhaa. Kana godhii, sana godhii, kana godhii, sana godhii, kana godhii, asiin baasii, asiin buusii, abaluu cabsii, abaluu kaasi. Akka gootanii jedheennaan Waaqayyo kadhannaa keessan akkasumatti yoo barbaaddan, hawwii keessan barootaa akka inni isiniif guutu yoo barbaaddan, galataa wajjin masa keessaa ta'e. Agartanii yeroo cuukkoo hojjetan maaliin waliin maku? Yeroo cuukkoo beektan ashaboo qaba miti. Eeyyee akka inni hin bannetti soogiddaan waliin maku. Kadhati fuula Waaqayyoo duratti fudhatamuu danda'u yoo galataan raabdii ta'e duwwaadha jedhe. Yeroo darbee boloota keenya wajjin gaafa kadhanne jecha akkana jedhutti maa ture. Namni yeroo hundumaa gaafa mana namaa dhaqu gaa biyya kanaallee isin baay'een gootanii maal godhaa? Kennaa namaa fidee dhufa miti. Miti kennaa namaaf dhufa gaafa birthday jettu, anniversary jettu, maashin tokko mul'ata. Shee beeru ijoolleen durbaa ulfaan kana waa godha. Waa masagaasii uummanni asii argee tochi mataa nu xaxagaa biyya. Isa kana jedhaa. Nuti amma singidiraa nu keessa jirru hin beektaniif dhugaa Rabbi. Isin asii waa poostii gootu dura maasan irra dhaqanii fidi jedhanii. Isin asii waa nuti amma gidiraa gadhee keessa jirra. Isa akka jirutti goone yeroo mana namaa dhannu maal goona? Kennaa wayii fuunee dhanna. Kennaa yeroo fuudhanii dhaqan maal godhanii dhaqu fuudhanii? Maal godhu? Waraqata miidhagaadhaan maru miti. Waraqata miidhagaadhaan marama. Kadhati fuula Waaqayyoo duratti dhaga'amuu danda'u jedha Phaawulos. Waraqata miidhagaadhaan yoo marameedha jedha. Waraqati miidhagaan sun galata jedhamaa jedhe.
Mee ameen jedhaa. Yeroo galata sana sinirkaa fuudhuuf waaqayyoo hiixatu harka isaa keessaa waa baay'een dhangalaa. Yeroo inni galata keessan fudhachuudhaaf, oqubaa isin dhiyeessan fudhachuudhaaf, oolmaan isinii ooleef, isanni kanaan dura godhe, yeroo isin waaqayyoof aarsaa wayii dhiyeessuuf jettan harka bal'isee gaafa fudhachuudhaaf jedhu, waraqata sana gaafa fuudhee tarsaasu maaltu keessa jira? Kadhata keessantu keessa jira, himata keessantu keessa jira, kissii keessantu keessa jira, yaaddoo keessantu keessa jira, dhukkuba keessantu keessa jira, waa'ee barnootaa keessa jira, waa'ee hojii keessa jira, waa'ee isa Keeniyaatti hafe keessa jira, waa'ee isa piroosesiin jalaa hidhame keessa jira. Garuu akkamitti dhiyeessaa jedhe Phaawulos? Kadhata keessan himata garuu galata biraa akka hambifne jedhe. Ameen jettu. Mee kottaa waaqayyoon galateeffannaa waaqayyo oolmaan ooleera. Meekottaa waan isinitti himaa namni mana kana keessa jiru miilla isaan ol ka'ee hadhaabbatu, namni harka lama qabu, namni miilla lama qabu, namni iji isaa fayyaa ta'e, namni qaama isaa fayyaa ta'e, namni waaqayyoo biddeen nyaachise, namni waaqayyoo lafa dheeraa deemsisee fide, namni waaqayyoo guyyaa gidiraa, guyyaa rakkinaa, guyyaa dhiphinaa, guyyaa itti cinqaman oolche waaqa kanaaf ulfina kennu. Ulfinni waaqayyoof mala, kabaji waaqayyoof mala. Isa teessoo irra jiru, isa ture, isa jiru, isa darbee bara baraan jiraatu. Isa baay'ee keessaa nu filate, isa baay'ee keessaa ofitti nu marse, isa baay'ee keessaa waamee nu gargaare. Waaqa kanaaf galanni mala. Du'a bara baraa nu oolche, oolmaa guddaa nu oolche. Harki keenya fayyaadha, miilli keenya fayyaadha, bu'aan qaama keenya fayyaadha. Lubbuudhaan jirra. Wayyaa nutti uwwise, midhaan nu nyaachise, fuula namaa nu dhaabe, tarree namaa nu dhaabe, biyya guddate, biyya misoome, biyya jijjiirame fidee nu dhaabe. Gargaarsi waaqayyoodhumaaf daarii hin qabu. Haaleluyyaa! Nooraa waaqayyo sinaa kabaju obboloota ko hin dogoggoriinaa. Thanks therapy waan jedhamutu jira. Namni dhukkuba gaaffii yaaddoo dhiphina yeroo hundumaa waaqayyo irraa waa barbaadee dhabee gaafa jedhu stressii keessa galan. Namoota stressii keessa galan kanaadha. Akkaataan itti isaan fayyisanii jedha qorannoon xiinsammuudha. Qorannoon xiinsammuu maal jedha? Namoota kanaadha. Mana qobaa keessa ka'ati torban lama guutuu wanta isaan qaban, waan isaaniif ta'e, waan isaaniif oolame akka isaan joot daawunii godhan godhaa jedha. Namni dhaloota isaatii kaasee waan waaqayyo ooleef torban lama guutuu utuu hin rafiin 24 hours a day jechaadha. Akka inni barreessu gootan oolmaa waaqayyo isaa oole torban lama gidduutti barreessee hin xumuru jedhe. Seexanni garuu isa kamiin fidde isinitti agarsiifte? Ishee tokkitti hafte. Hamma kanarraa nyaadhu siin jedhe. Isheen garuu isa kamiin fidde isinitti agarsiifti? Ishii tokkitti kana. Gaafa sana jedha namni lammata gara gungummiidhaaf gara waan biraatti asiichi hin deemu jedha. Oolmaan nu oole baay'ee, gargaarsa nu gargaare baay'ee, ce'umsa nu ceesise baay'ee, ba'aan nu baate baay'ee daganneetu, inni nu jalaa badeetu as geenye gungumna. Wanti itti gunguman hin jiru. Har'a isinittan hima warra Ameerikaadha. Isin gungumnaani inni biyyatti hafettama ta'u duraa waaqa isa jiraata maal taatan? Yesuus uummanni kun rakkina qaba. Mee isin asii waa dubbis jennaan inni achi akkama ta'u. Achi teenyee maa inni beektuu dhiibama naa godha. Amma jara kan Ameerikaatti ceesise asii immoo isa kan isaan ceesisu barbaada. Galaana isaana buusuu jenna. Waa takkitti inni waaqayyo isinitti hir'ise tokkittiin hin jiru. Na dhagaa jirtu. Kun dhugaadha qabatamaadha dubbii sagalee waaqayyooti isa warqee caalaa si'a torba abiddaan qoramee ba'e irraan isinitti dubbachaa jira. Waaqayyo waan itti hir'iseera waan jettan tokkitti hin qabdani. Waan tokkitti waan itti hir'iseera jettan hin qabdani. Mee jireenyi keenya jireenya galataa maaliif taasa jedhu tuqaa inni tokkoffaan. Faayidaan isaa tokko maaliif inni jedhu jireenyi keenya jireenya galataa malee guyyaa galataan qabaatinaa maaliif jedha beektu macaafni qulqulluun inni jalqabaa akkana jedha. Waaqayyootu dhiifamaaf araara nu godhe. Waaqayyootu araara guddaa nuuf oole. Oolmaa guddaa nuuf oole. Yakka keenya, cubbuu keenya, irra daddarbaa keenya hundumaa nu dhiisee isin maal kooti nuun jedhe? Ijoollee kooti nuun jedhe. Nu warra ijoollee waaqayyoon ta'u nuuf hin malleedha. Warra qaxaafiidha baay'een addana keessa jiru. Qaxaafiidha, zaraafiidha. Leebaa mollaachaa finfinneedha jedhan saniidha namni baay'een addana keessa jiru. Garuu ilmi waaqayyoo du'ee du'a mo'ee ka'u fannoo irratti fannifamee
yaa abbaa ko maaf na dhiifta hanga jedhutti salphina galee qullaa faariqii fannifamuu isaatiin du'a bara baraa jalaa gara jireenya bara baraatti nu fide. Kana yeroo hundumaa gaafa yaannu guyyaatti waaqayyo irratti kompleenii goonu hin qabnu. Yeroo itti hirdhuu keenya ilaallu hin qabnu. Akkana jedha sagaleen waaqayyo faaruu Ermiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 22 hanga 23 silaa Ermiyaas hin boo'a ture. Silaa Ermiyaas waaqayyoon kasasa ture. Silaa Ermiyaas waaqayyo irratti ka'a ture. Garuu namni booji'amee sabni Israa'el guutummaan waggoota hamma sanaaf boojuutti dabarfamee kenname. Akkana jedha garuu Ermiyaas iddoo tokko taa'ee araarri waaqayyoodhuma waan hin qabneef garummaa isaa irraa kan ka'e badii keessaa baraaramne araarri isaa ganama ni haareffama amanamummaan isaas ni haareffama jedha. Agartanii nama biyya boojuu jiru nama wawwaannaa keessa jiru garuu waa'ee maalii haasaa? Garuu waa'ee araara waaqayyoo haasaa, waa'ee dhiifama gochuu waaqayyoo haasaa, waa'ee waaqayyoo lubbuudhumaan akka isaan boojuutti darban isaan godhe. Baay'eetu dhume, baay'eetu hojjefama, baay'eetu miidhama. Garuu lubbuudhumaan booji'amuun galata qaba jedha. Nuti garuu jireenyi nuuf ta'e, fayyinni nuuf ta'e, oolmaan nuuf ta'e maal goonaadha? Efesoon 2 lakkoofsa 4-5 akkana jedha. Efesoon 2 lakkoofsa 4-5tti araarri waaqayyoo garuu baay'ee waan ta'eef jaalalli isaa isa guddaa sana nu jaallate nu irra daddarbaa keenyaan karaa hafuuraa du'oo taanee utuma jirru inni warra Kiristoosii wajjin jiraatan nu godhe isin ayyaana waaqayyootiin faayifamtaniittu. Gatiin cubbuudhaa maalidha macaafi qulqulluun? Du'a. Nuti warri du'e itti faradameedha, warra du'e itti murtaa'eedha. Waaqayyoo wajjin hariiroon isaanii warra citeedha. Lammata warra abdiin qabne turre. Nuti garuu utuu duunee jirre baay'ina araara waaqayyoo irraa kan ka'e. Bal'inni isaa kan safaramee dhumne, dheerinni isaa kan biran gaamne jedha. Gadi fageenyi isaa kan hin safaramne, jaalala guddaa nuuf qaburraa kan ka'e jedha. Kiristoosii wajjin warra deebisanii jireenya argatan nu godhe. Nuti kan keenya jireenya waaqayyoo jalqaba gannata keessatti nu kenne bofaan gowwomnee jireenyi keenya darbee ture. Garuu ilmi waaqayyoo inni jiraataan dhufee lubbuu isaa fannoo irratti kenne isa kan saatii nuuf kenne. Amma inni nu keessa jiru jireenyi kun kan eeyuti, kan keenya tun ta'in kan eeyuti, kan Kiristoosi. Keenya darbeera, keenya du'eera, keenya ammaa sila gargar baane. Jireenya Kiristoos nuuf kenne jiraachaa jirra. Kanaaf jedhe guddummaan araara waaqayyoo kan hin safaramne ka godhe jedhe. Baay'inni araara waaqayyoo lakkaa'ame akka biran dabarre ka godhe jedhe. Nuti warra duunetu jirru. Irra deebi'ee immoo irra deebi'ee al tokko immoo carraa nu kenneedha. Yesuus Kiristoosii wajjin warra jaallatan nu kenne. Kanaaf jedha gaan waaqayyo tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoosiin dabarsee hamma kennutti akka kanatti biyya lafaa jaallate jedhe. Gatii takka malee, deebii lakkaa'achuu tokko malee, oolmaa lakkaa'achuu tokko malee akkasitti nu jaallate jedha. Isa kanaafitu obboloota koo guyyaa galataa hin qabnu. Maal qabnaa? Jireenya galataa qabna. Ameen jettu? Jireenya galataa qabna. Complaining godhina. Waan itti complaining gootan hin qabdan. Waa takkitti itti noo. Kana namiiteetta. Kana ta'uu dide jennee fuula waaqayyoo duratti mataa jabaannu hin qabnu. Dhaggeeffadhaa. Warri akkas jedhan na dhaga'a ganama kan. Warri akkas jedhan achumatti lafa onaa keessatti dhumani. Iyyoo foon turrate. Bishaantu dhabame. Asiin kana nu goote. Utuu jedhan eessatti hafanii? Akkatti waaqayyo garuu achi isaan baase ilaalaa. Nama fixee, biyya fixee, lafa fixee, waaqaaf lafa walitti fixee isaan baase. Lolisa salphaas itti hin fakkaatin. Saba warra Masirii fixee, loltuu isaanii galaanatti dabalee, hojii humnaa gurguddaa hojjetee isanni lafa kanarra isaan fide. Gabrummaa hadhooftuu keessaa, dhoqqee dhiituu keessaa isanni isaan baase dagataniitu lafa onaa ka'an irratti dubbatanii. Lafa baqaqsee nama nyaachisa. Bofa namatti ergee nama ficcisiisa. Isanni namaaf godhetu caalaadha. Namni tokkittiin ilma isaa tokkittii dabarsee kennuu ka danda'u macaafa qulqulluu keessatti tokkittii agarre. Innis Abrahaam jedhama. Kanarraa kan hafe namni dhugaadhumaan ilma isaa tokkittii waa'ee namaatiif, waa'ee nama biraatiif kan kennu hin jiru. Salphina namni salphanne nuuf salphate ilmi waaqayyoo. Utuu waaqa ta'ee jiru.
utuu waaqa kanaaf lafa kana jecha sagalee isaa duwwaan waaqa uumetu ta'ee jirutu salphatee gadi bu'ee nama ta'ee hamma qullaa faariqii fannisanii itti arrabsan itti ga'isan itti taphatan isa taasise. Kana duwwaa yoo lakkoof, kana duwwaa yoo yaadan, kana duwwaa yoo laalle jireenyi keenya jireenya galataa ta'a malee guyyaa galataa hin qabnu, sagantaa galataa waan qopheessinu hin qabnu. Caalaa yoo dhufee na ilaale galata narraa urgeeffata, badhaasaa yoo dhufee na ilaale galata narraa urgeeffata, saayid viyuun yoo na ilaale galata, firoonti viyuun yoo na ilaale galata, tooppi viyuun, dimenshinii jireenya keenya hundumaatti namni yoo ilaale maal nurraa arguu qaba? Galata Waaqayyoo, ulfina Waaqayyoo, kabaja Waaqayyoo fi ol qabu Waaqayyoo duwwaa nurraa arguu turre jira. Haleluuyaa. Ameen jettu? Isin qarqadan malee hin taane warri si kun. Kanaafi du'a bara baraan oolchee jireenya bara baraan nu kennee mana bara baraan nu ijaare. Mee yaadame amma namoota addana jiru amma sin dhuguma jireenya bara baraatti galtu hin jedheen akkam jedhan asis jiraattanii achis jiraattu hin jedheen. Akka saaraan immoo numtu yoo asitti namnu maaltu lammata siichi deebi'an jedhee. Akkana jedhe garuu gooftaa Yesuus Kiristoos ani nan deemadha. Eessan naqa jedhe? Aqeen iddoo isin ilaa dhageeffadhaa. Isin fuudhee illee yoon naqeedhe jarjartiin atti ta'a sababa ta'eef. Akka inni isin gammachiisee isin boqochiisuu danda'utti mana miidhagaa isin hojjedhee hin xumuru sababa ta'eef durseen maalan godha jedhe. Durseen naqeen maalan godha jedhe. Bakkan isinii qopheessan. Bakkin isinii qopheessu kun iji namaa takkaan agarre jedhe. Gurri namaa takkaan dhageenye jedhe. Qalbiin yaada namaallee takka akka bira hin geenye jedhe. Jireenya bara baraa jedhe. Bakka jireenyaa jedhe. Kanaaf jedhe mana abbaa kootii keessa kutaa keessa jiraatan baay'eetu jira jedhe. Sasii duwwaatu hin ta'in anaa wajjin bara baraan jiraattuudha. Oolmaa Waaqayyoo kana gaafa laaltan jireenyi keenya jireenya galataa ta'a malee waan guyyaa galataa jenne yookaan sagantaa galataa jenne sagantaa gungummii namni sagantaa gungummii qaba baay'isoo nus qabaachama turre Waaqayyoo illee nu dhiise. Dhugaadha sagantaa gungummii faa qabna turre dubbadhu malee hin haasa'u garuu mistira. Sanan dumaa darbee dhufne eddana geenye. Sanan dumaa darbee Waaqayyo nu gargaare. Araarri Waaqayyo baay'ee ta'uusaa sanaan agarree dhufne eddana geenye. Kanaaf maal jechuufan jedhee jireenyi keenya jireenya galataa, jireenyi keenya jireenya galataan guute, galata guute irra dhangala'u sayyuu ilaala dhageeffadhaa. Akka jireenyi keessan galataan guute kan inni argamu yoo maal ta'edha? Amma yoo as burcuqqoo fiddanii as dhaabdanii bishaanni keessa jiraachuusaa burcuqichi for example kalariin isaa gurraacha yoo ta'e kalar dikaanii wayii yoo ta'e bishaanni keessa jiraachuun isaa maaliin beekama? Yoo itti naxxaniinaan guutee dhangala'e mini dhagaartuu irra guutee hin dhangalaane taanaan jireenyi keessan keessa galata jiraachuu isaa hin beekamu. Kanaaf jedhe ila inni namoonni biroon jedhe warri ormaa kun jedhe isiniin arganii gaarummaa keessan arganii isinirraa mul'ate utuu isin hin haasa'in lafallafuudhaan haasa'uudhaan dubbachuun jeekkaruun immaa baay'eetu jeekkara. Garuu jireenyuma keessan ilaalanii jedhe Waaqayyo keessan sabbaa akka galateeffataniif yeroo hundumaa ibsaan keessan haeefu kan inni jedhe utuu isin hin dubbatin utuu isin hin himatin akka inni isinirraa mul'atuudhaaf jireenya galataa qabna. Inni tokkoffaan ani jedhe maaliidha? Waaqayyo jireenya nuu kenne, araara nuu godhe, dhiifama nuu godhe, mootummaa bara baraa nuu kenne. Isa kanarratti walii galleerraa? Isa lammaffaa irrattis walii gallaa abshiraa. Jabaadhaa. Inni lammaffaan maaliidha? Waaqayyo salphina baay'ee warra inni oolcheedha. Ameen jettu? Warra inni salphina baay'ee oolcheedha namni mana kana keessa jiru. Ani takkaadhuma salphina nan oolchine kan jedhu harka isaa ola baasu. Takkaadhuma Waaqayyo salphina na oolchee hin qabu namni jedhu tokko. Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa erga dhufee booda hojiinni jalqaba hojii dinqiinni jalqaba hojjete hojii salphina oolchuu duwwaa ture. Namni yaadatu jira? Hojii Kiristoos yeroo jalqabaatiif gaafa hojii humnaa jalqabu hojjete hojii salphina oolchuuti. Hojii sana namni yaadatu jira mana kana keessa? Eessa dhaqe jedha? Cidhatu ture. Cidhatu ture. Mana cidha kana hin naqxu jedhanii dhiibbaa irratti godhanii. Yesuus Kiristoos duukaa immoo nama meeqatu deema?
Akkumaaf kitilatu deema. Gara cidaa dhaqee jedha macaafni qulqulluun. Yeroo inni lafa cidaa dhaqu tuuta sonaan isaa wajjin deemu wanti hundumtuu mana keessaa xab jedheedha. Kana booda warri cidaaf hoogganaan cidaa akkana jedhe wayyoo hin salphanne. Guyyaan cidha ofii guyyaa kabaja ofiiti. Guyyaan cidha ofii guyyaa ulfina abbaa ofii, guyyaa ulfina haadha ofii, guyyaa ulfina ofiiti. Guyyaa ulfina fira ofii, guyyaa ulfina qe'ee ofii, guyyaa hiriyoota ofiiti guyyaan cidha. Wayyoo hin salphanne jedhani. Kana booddee ishee isin yeroo hundumaa akka ishee waan beennetti haasoftan. Harmeen isaa garuu kana goote. Jalaa dhume kam goonaa jedhe. Qooyi yeroon koon geenyeedhe. Garuu waa tokko dubbate. Mee cal jedhaa waanuma inni jedhu godhaa jedhe. Dubartii jabduu, dubartii amantii, gochuu ilma Waaqayyoo isa jabaa, yeroo jalqabaatiif salphina ulfinatti geeddaruu akka inni danda'u namni amante maa jetteeni waanuma inni isiniin jedhu godhaa. Kana booda maal jedhani? Gaanii ja'a hiriirsaa jedhe. Gaanii ja'an mana jiran. Gaaniin ja'an sun tokkoonsaa akka liitira 80 fi akka liitira 120 qabata bishaan. Bishaanumatti naqaa jedhe. Bishaan itti guutan. Erga bishaan itti guutanii booda maal jedhe Gooftaa Yesuus Kiristoos buddussaa kennaa jedhe. Buddussanii kennan. Erga buddussanii kennanii booddee abbaa hoogganaa cidichaa jira gaamini kommaariin biyyaas beektu. Cidicha kan isatti kennan jedha. Gaafa qammasee jedhu daadhiin kan biraati. Filteerii jedhama biyya keenyatti. Filteerii moo maa jedhaman? Isuma jedha. Najjoos mandiis jira jedhaas. Enna gaafa buddusaniitti kennanii kun takkaama ta'uu hin danda'u dee fudhatee sadaqe jedha. Abbaa cidhaa bira dhaqe. Maali ati garuu jedhe? Namni akka aadaa keenyaatti isa gaarii dura fidee erga namni machaa'ee of wallaalee booda ishee hashar basharatti kenna. Ati garuu daadhii isa jabaa dhuma keesse. Kun akka aadaa keenyaa miti. Waan nama dhibu mana sana keessa daadhii inni jabaan dhumeera. Daadhii inni laafaanis dhumeera. Gaaniin maal ta'eera? Gaaniin duwwaa ta'eera. Gaaniin duwwaa ta'eera. Kana booda inni dudduubaan dhufe kuni jedha. Isa akka sirna Yihuudootaatti isa jabaa tures, isa laafaa tures, isa caalutu dudduubaan dhufe jedhee. Guyyaa salphinaatti guyyaa itti salphina uffachuuf kahanitti Kiristoos fudhatee maal dhufe? Ulfina fudhatee dhufe. Firoota ko Yesuus Kiristoos gara jireenya keenya gaafa dhufe salphina keenya ulfinatti jijjiiruudhaan. Dhugaan isinitti hima. Isa mataa nu buusisuuf ture. Isa nama dudduuba nu hambisuuf ture. Isa salphina gadee nutti uwwisuuf ture. Ulfinatti jijjiiruudhaan kan inni gara jireenya keenyaatti galu. Garaa keenaa kenni, jireenya keenaa kenni, laphee keenaa kenni gaafa jedhu salphina keenya ulfinatti jijjiiraafi. Egaan namni salphinni isaa ulfinatti jijjiirame guyyaa lakkaa'ee ji'a lakkaa'ee galateeffata moo jireenya isaa guutuu jireenya galataa ta'a obboloota koo. Seera macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 4 irratti lakkoofsa 8 kaaftanii mootota lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 8 kaaftanii jireenya isaa keessatti yeroo hundumaaf nama Waaqayyoof iddoo gaarii qabdu tokko ture jedha macaafi qulqulluun gaafa haasa'u. Olaanaa mana ishee, olaanaa jireenya ishee, olaanaa maalummaa ishee Waaqayyoof bantee kan laatte turteedha. Garuu mana ishee keessa maaltu ture jedha? Salphina gadhee tokkotu turedha. Salphinichi maalidha jedha? Mucaa dhabduu jedhamti. Safara keessatti maqaan ishee dhabduu, ollaa keessatti dhabduu, ganda keessatti dhabduun beekamti turte. Kana booda gaaf tokko Elsaa'i akkana jedheen, maal goonaaf jennaan isheen ikkoo mucaan qabdu jedhe. Mucaa waggaarraa argattaa jedhe. Salphina guddaa tokkotu irraa ka'e. Salphinni guddaa kun irraa ka'uun kan nama dhibu mucaadhuma argatte kana deebisee jalaa du'e. Zeeroo samgeemiidha. Sila salphina keessaa baate ammas deebitee salphinatti. Ammas deebi'ee dhufe jedha Elsaa'i. Obboloota koo gaafa qe'ee keenyatti galu, gaafa ganda keenyatti galu, gaafa jireenya keenyatti galu maal baatee dhufa beektu? Ulfina baatee dhufa. Salphina jijjiiruun dhufa. Ameen jettu? Akkasi gaa nama ni fudhate. Ni kaan akkasaan beeknu. Akkana gaa sadaffaa jabaadhaa kaata geenye deeqame kannaaf. Hamma barbaade godhu. Engadda yokka gugungumuu wayitaatani sa'aatii darbe fakkaata. Abeet yaa warra Ameerikaa safu rankiisa.
Maaltu sin gungumsiisa amma yoo sa'aatii tokko dabarsine. Nooma dhimma jabaa qabdan hin fakkaatanii. Nuyi warri biyyaayyuu jirran keessa maali? Ennaa inni sadaffaa waan ajaa'ibaan isinitti magaa yoon qabattu ta'e Yesuus Kiristoos gaafa jireenya keenya keessa dhufu badii guddaan oolcha. Badiin oolcha. Kan jireenya keenya balleessuu barbaadu. Kan kaayyoo keenya balleessuu barbaadu. Kan daandii keenya balleessuu barbaadu. Dhuman qabu. Lakkoofsan qabu. Akkana jedha. Mootota salamaffaatti deebina boqonnaa dhuma 4. Mootota salamaffaa boqonnaa 4 kana keessatti maal agartu beektu? Ammas dubartii tokko ture. Dubartii yeetti haadha manaa raajii turte garuu. Abbaan manaasee garuu Waaqayyoof kan of kenne ture garuu. Barasaa guutuu Waaqayyoon tajaajilee addunyaa sararraa nama darbe tokkoof haadha manaa turte. Idaa guddaa turra ture. Abbaan idaa kun hin dhufe jettee gaafa sana gara Elsaa'i dhuftee garbichi kee abbaan manaa koo Waaqayyoon kan sodaatu, Waaqayyoon kan jaallatu, amanamummaan akka inni Waaqayyoof hojjechaa ture ati iyyuu beektaa. Kunoo idaan narra jira. Idaa kana baasuu sababa nabeef ijoollee lamaan manaa qabu gurgurachuudhaaf dhufee jira. Idaa keessan Waaqayyo haa baasu. Dhuguman isinitti himaa. Ani baay'ee na dhiba gaaf maal godha isinitti fakkaatu gadda. Waldaa utuu nasin dhufin dura waldaa tokkon ture. Nama idaan irra jiraatee baankiin mana warasuudhaaf itti qophaa'e tokko jira. Dudduuba taa dhokatee jaakkeetti keessa dhokatee taa. Kottachi as jedheen Waaqayyo. Satat jennaan achi as dhufee. Idaa maallaqa sirra jira manni kee fudhatamuuf jira obballeessuudhaaf qophoofteetta mitii jedheen. Eeyyee jedhee boo'ichatti ka'e. Idaa keenya kaffala jedha Waaqayyo dheen. Haleluuyaa! Idaa keenya kaffala Waaqayyo. Badii oolcha. Isiniin dhibu sinoo doolaara qabdu maal isin dhiba? Nuun garuu nu dhiba. Birrii 500 yoonni nurraa kaffale. Birrii 100 nurraa kaffale nuun nu dhiba. Kana booda maal jedheen Elsaa'i? Maalummaa mana keessaa qabdaa jedheen. Jennaan dhadhaa ijeersaa xiqqoo tokko gucee tokko duwwaa jira. Kogootu qodaa safaratti agarte hundumaa dhaqeetii ergifadhodheen. Ergifattee booda ijoollee kee wajjin ol seeni ulaa kee gad deebisii ta'edha. Gaanii sana hundumaatti ta'edha. Dhadhaa ijeersaa sana dibee itti naqeedha. Itti naxxe keessaan dhumu, itti naxxe keessaan dhumu, itti naxxe keessaan dhumu. Gaafa gaanonni hundumaa dhumu qodaa dabalataa naa fidaa jetteen jedha ijoollee seetiin. Amma dhumeera jedhaniin jedhan. Gaafa inni dhumeera jedhu dhadhaan ijeersaa sunis hin dhaabate jedhe. Deebitee dhufte jedha gara Elsaa'iin. Kunoo akkana ta'ee guuteera hundumsaa jennaan akka gootu jedhe. Gurguriiti jedhe. Idaa kee ofirraa baasiiti jedhe. Isa hafe immoo atiif ijoolleen kee ol deebisaa gad deebisaa tumaa jedheen. Haleluuyaa! Badii nama oolcha. Dhala ofii nama jalatti qabamee gurguramuun hin danda'ama turechaadha barasan. Idaan badii nama oolcha. Kan agartanii kiyyoo namaaf qophaa'e. Wanta namatti halkanii guyyaa gamu, xiyya namatti harkifamu, waraana nama marsitu nama oolcha. Akkana jedhe Daawit gaaficha faarsaa 31 irratti, faarsaa 31 lakkoofsa 81 kaasee akkana jedhe, yeroo ani mandaraa marfamte keessa turetti jedha Waaqayyo gaarummaa isaa dinqisiisaan na argisiiseera jedhe. Yeroo marfametti qabameera naa raawwateera yeroon jedhetti Waaqayyo gaarummaa isaa dinqisiisaa natti argisiiseera jedhe. Obboloota koo kanaaf jireenya galataa ta'utu irra jira kan jennee haasa'aa jirruuf ganama kana. Na argisiiseera kanaaf maqaan isaa haa eebbifamu. Anillee yeroo waan godhu wallaale sanatti jedhe ani si argurraa citeera jedheen ture. Ati garuu sagalee himata koo isa ani gargaarsaaf sitti iyyadhe anaaf dhageesseettaa jedhe. Haleluuyaa! Waaqayyo badii nuti nu oolcha jennee yaanne nu oolcha. Moototuma lammaffaa sana boqonnaa 60 isin deebisa fakkeenya sadaffaa. Mootota kana irratti michidhee naan hin jedhinaa. Naa michiin nan dhoofne mootota lammaffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 8 kaasee Elsaa'ii fi gargaaraan isaa yeroo isaan itti loltuun marfaman sana yaadattuu seenaa sana. Loltuu Sooriyaati minimma isaan hin dhufani jedha. Dhoksaayima kun
Isa kan mistira nuti akka dhanne Israa'eliin hin rukunne waan hundumaa hojjetu jennaan loltuu qabu hundumaa jajjaboo itti ergee marsiisee jedha. Gargaaraan isaa gaafa loltoota kana hundumaa arge wayyoo yaa gooftaa koo hin banne jedha. Elsaa'i kana booda kana jedheen dhiisi. Isaanii wajjin kan cirurra inni nu wajjiniin ciru maalin caalan hundumaarra hin caalaa jedhe. Hallelujah. Kana booda yaa Waaqayyo ija garbicha koo bani jedhe. Kana booda gaafa iji garbicha Elsaa'i gaafa banamu maaltu ture jedha. Gaaronni hundumtuudha. Hallelujah. Gaaronni hundumtu ergamoota Waaqayyoon guutamanii turan jedha. Hallelujah. Israa'eliin kan eegu inni hin rafu ni jedhamuuf hin mugu ni jedhamuuf kanaafi. Loltoota sana hundumaa ija jaamsee akka horii dachaasee sokkee. Hidhaa hiikaa badii oolchaa. Fakkeenya tokkoon isinii dabalaa. Mootota isa lammaffaa boqonnaa 3. Mootii Israa'el, mootii Yihuudaa fi mootii Edoomtu Mo'aabota loluudhaaf ba'a. Boqonnaa 3 sana irratti guyyaa 7 karaa deeman jedha sagaleen Waaqayyoo. Gaafa guyyaa 7 lafa onaa kana keessa deeman bishaan isaan qaban hundumtu harkatti dhume jedha. Beelodoonni isaanii hin beela'an jedha. Loltoonni hin beela'an jedha. Wayyoo lafa onaatti nu fixuudhaaf nu fidee Waaqayyo jedhan jedha. Kana booda nama barbaadame nama waa maal qabu nama galati Waaqayyo irra jiru. Nama maali nama jireenyi isaa galataan guutu. Nama maali arraba isaa irraa galati nama hin dhabamne. Barbaadanii dhabanii tokkotti jira waan gaarii kan hin dubbanne achi as fidaa jedhanii. Elsaa'i achi as dhufee anillee warra kanaan miteedhe mooticha isa Waaqayyoon jaallatu kanaaf jedhee nan karadhaa jedhee. Elsaa'i gaafa afaan isaa banatu nama kiraara rukutu naa fidaa jedhe. Kiraarri maaliif rukutama beektuu irra jireessi galata Waaqayyoof rukutama. Sagaleen faaruudha galata Waaqayyoof. Namtichi kiraara rukutuu gaafa jalqabu jedhe. Waaqayyoof galata dhiyeessuu gaafa jalqabu jedhe. Maqaa Waaqayyoo ol qabu gaafa jalqabu jedhe. Ulfina Waaqayyoo himuu gaafa jalqabu jedhe. Qubi Waaqayyoo waaqarraa dhufe jedha. Hallelujah. Lakki akkana miti jedhe. Duumessa sin agartani. Bokkaa sin agartani. Lafti kun hundumtuu bishaaniin hin guuta. Loltoonni keessanis hin dhugu. Beeladoonni keessas hin dhugu. Diinota kanas harka keessanitti dabarsee kenneera jedhe. Hallelujah. Lafa dhumuuf ka'anitti. Lafa isaanii raawwatetti. Lafa bishaanni tokko hin jirretti. Kan ammoo jedhe Waaqayyo harka Mo'aabotaa isin oolchuudhaaf Mo'aabota harka keessanitti dabarsee kennuudhaaf jedhe. Lafa onaa kanatti bishaan fiduudhaaf jedhe. Waaqayyoof salphaadha jedhe. Kun ija Waaqayyoo duratti maaliidha jedhe? Salphaadha jedhe. Ganama barii gaafa ribaa ka'an jedha. Bishaanni didichaa'edha. Hallelujah. Kan kun isiniin galle haranjiin biyya kanaa isinitti dubbattee isiniin galu. Loltoonni isaaniis hin dhuganii, beeladoonni isaaniis hin dhuganii, hundumtuu dheebuu bahee injifannoodhaan galan. Firoota koo jireenya galataati. Badii baay'een oolcha. Namoonni kanaan dura kaasetii Amaanu'eel ammas dhaggeeffatan ni jirtu. Baay'een na dhiba waa'ee sanaa gaafa irra deddeebi'ee yaadadhu. Kiristiyaanonni kun mee jedha. Waaqayyo akkam isaan eegu. Waaqayyo akkam jedhe ergamoonni Waaqayyoo kun marsanii sa'atii 24 guutu loliisa akkamii akka isaanii lolu utuu beekanii jedhe. Guyyaa tokkollee Waaqayyotti duddangatan turan jedhe. 24 hours a day lola Waaqayyo waa'ee keenyaaf. Dhugumaam maaliif irra fubeettu waa'ee keessan lola malee jandaa maalii qaba? Biiroo maalii geggeessa? Waajjira konistiraakshanii geggeessa moo biiroo qonnaa hooggana? Maaliif irra fubeettu sa'atii 24 guutu waa'ee keessan lola Waaqayyo. Kanaaf jedhanii Waaqayyo lolaadha. Maqaan isaas nu oolcha. Faarsaa 18 isinii dabala. Gaafa Saa'ol jalaa miliqee ba'eetu Daawiti. Saa'olii fi harka diinota isaa jalaa gaafa ba'ee Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 22 irratti argattu akkana jedhe. Waaqayyo isa jajamaa na waammadha. Inni immoo harka diinota kootii na oolchaa jedhe. Ani Waaqayyo isa jajamaa na waammadha. Harka diinota kootii na waammadha jedhe. Firoota koo jireenyi keenya jireenya galataati gaafa jennu hin oolcha Waaqayyo, hin oofkalcha Waaqayyo. Gaafa galaana diimaatti dhufanii deemanii dhufanii galaana diimaa bira ga'an galaanni diimaan kunooti
Fara'oon fardeen ibbajaa loltoota filatamuudhaa wajjin itti erge. Asiin galaana achiin galaana. Wayyoo gaafa isaan jedhanitti tasgabba'aa dhaabbadhaa ilaalaa. Waaqayyo waa'ee keessaniif maaliin godha jedhan? Hin lola. Waaqayyo waa'ee keessaniif maal godha? Ni lola. Warra isiniin morman kana jedhe, warra isin ari'atan kana jedhe, warra sodaatan kana jedhe, al tokkoof isa dhumaa malee lammata deebistanii hin argitanii jedhe. Haleluuyaa! Diinota keessan deebisee isaan balleessu. Egaa waa'ee Iyyosaafet fa'aa beektu isa keessa deebi'eesi yeroo keessan hin gubu amma jabaadhaa tuqaasa dhumaarra ga'eera. Haleluuyaa! Arfaffaan Waaqayyoon eebbisa. Waaqa eebbaati. Inni nu jireenyi keenya amma ishee isin barbaadan ilaa ishee kanaadha. Ishee namni hundumtuu xiqqaan lakkatti qabatee itti cichu ishee kanaadha. Hin eebbisa, sii kenna, hin ceeta, utaalika. Amma biyya keenya amma waan haaraa dhufe. ATM lafa tuulaa jedhan. ATM lafa tuulaa jedhu. Yoo barbaadan buukii dabtarii lafa tuulaa jedhu. Hin jiru biyyana. Kan siraa hojjedhuudha. Cebbii madhiibiidha malee buukii lafa tuuliin hin jiru biniyaas. Isin gaarii gootan ibboo. Nu yoo barbaadan buukii lafa tuulaa jedhu. Yoo barbaadan mee namni 100,000 kennuu dandeessan achi as baay'een. Bakka nan kadhadhaa hin eebbifamtu. Akkasumatti dubbiinsa akka qaba waan isaallee agartanii Waaqayyo Waaqa eebbaa. Waaqa eebbisaa dhuma hin qabne. Waaqa eebbisaa daangaa hin qabne. Waaqa eebbisaa safara hin qabneedha. Fayyaadhaan nama eebbisa. Qabeenyaan nama eebbisa. Nagaadhaan nama eebbisa. Aangoo kennee nama eebbisa. Ol kaasee nama eebbisa. Bakka Waaqayyo hin jirre eebbi hin jiru. Qe'ee Waaqayyo keessa hin jirre eebbi hin jiru. Mana Waaqayyo keessa hin jirre eebbi hin jiru. Hin gowwoomina. Hin gowwoomina. Hin fakkaate yeroo laaltan eebba fakkaata. Makiinaa shantu dhaabata. Gamoo samaa eegau kanatu dhaabata. Eebba isinitti hin fakkaatin. Uffatanii deemu, itti naqanii majuuqanii kachaa deemu. Eebba isinitti hin fakkaatin. Waaqa isa nama eebbisutu nu gidduu jira kana jedha sagaleen Waaqayyoo. Yoseeftu hidhamee mana hidhaa bu'e. Gaafa inni mana dhaabuu seera uumamaa boqonnaa 39 lakkoofsa 33 irratti akkana jedha. Waaqayyo Yoseefii wajjin ture. Waanuma inni hojjetu waan isaaf wal qixxeessuuf jedha. Dhaggeeffadhaa. Mucaa kana nurraa qabaa. Waaqayyo Yoseefii wajjin ture. Waanuma inni hojjetu waan isaaf wal qixxeessuuf. Namichi mana hidhaa eegu sun waan eegumsa Yoseef jala galchee hundumaa isatti dhiisee isa harkattis hin lakkoofne jedhe. Gartanii mana dhaa jira eebba Waaqayyoo ture jira. Mana dhaa jira ayyaana Waaqayyoo ture jira. Masaraa dhiisee ba'e wayyaatti gatee haadha manaa mootii addunyaa kanarratti bara sana mootii jabaan mootii Masrii mootii Gibxiidha mootii jabaan haadha manaa mootii isa addunyaa kanarratti jabaa dirqisiisee gudeede jedhame nama mana hidhaatti asiichi darbatameedha. Yakki baay'een itti murtaa'ee faayilli isaa cufamee abdiin qabu jedhamee mana hidhaatti nama darbatameedha. Garuu Waaqayyo isaa wajjin mana hidhaatti gadi bu'ee sababadhe waanumti Yoseef hojjetu hundumtu maaliin taaf jedhe wal qixxaataaf ture jedha. Yaaqoob moo isa Isaaq gaafichasi iddoodhuma kana taa'i jedhe Waaqayyo asumattan si eebbisaa jedhe. Bara beelaa, bara dheebuuf, bara gidiraa asuma buufadhu jedhe. Lafa onaa, lafa midhaan hin biqilchine, lafa waan baay'eef abdii hin qabne ture. Baay'ee gadi qottaniiti kan isin bishaan agartanii. Baruma sanatti midhaan qoteedhe. Yisaaq baruma sanatti midhaan qote. Kana booda maal godhe jedhe. Harka dhibba galfate jedhe. Hin yaadattu gaafichaa Phaawulosiif Sillaas namni jedhamanii hojii ergamootaa boqonnaa 16 irratti kaasanii miilli isaanii mukatti hidhamee jira. Miilli isaanii mukatti hidhamee jira. Phaawulosiif Sillaas garuu maal godhu turan jedhaa? Hin faarsu turani. Eenyuun faarsu?
waaqa isa jiraataa faarsu turanii. Waaqayyoon galateeffatu turanii. Maqaa waaqayyoo ol kaasanii dubbatu turanii. Ulfina waaqayyoof kabaja waaqayyoo dubbatu turanii. Ulfinni waaqayyoo afaan isaanii keessaa gaafa ba'uu jalqabe jedha. Lafatu garmalee raafame jedha. Mana hidhaa sana duwwaa miti jedha. Magaalaatu raafame jedha. Magaalaan raafamurra kan kee manni hidhaas ulaan isaa hin ciccite hidhaan miilla isaanii irra jiru hin ciccite. Waaqayyo eebba dabalataa fidee dhufe jedha. Eebba maal jedhu? Eebba umurii dabalu fidee dhufe jedha. Eebba maal dabalu jedha? Eebba namoota mootummaa waaqayyoo tachi as dabalu fidee dhufe jedha. Eebba isa kanaadhaan ni naasa'u. Eebba isa umurii dabaluudha. Waldaa Noogilaa.